Video kana argitanii dhugaa dubbachuu fi arawaa tokko siniif hima obboloo tokko waan baay'ee tokko garaa nama nyaatudha. Video kana argee sim jedheen akkanumatti dhugaa dubbachuuf garaan na kaffa'ee baay'ee tokkoon boo'ee jechuudha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota zaanaan YouTubees galas jedhatti ergamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessiniif haa baay'atu. Egaa dhugaa dubbachuuf jireenyi biyya lafaa kunii waa baay'ee nu barsiisesi waa baay'ee nu agarsiisesi yaa ta'u malee immoo umsatti tanaa jechuudha. Ani ammas taanan waa tokko siniif dhaama obboloo tokko dhugaa dubbachuuf shinti beetii keessaa bultii jechuudha. Iddoon bulmaata ishee shinti beetii keessaa achitti immoo algaa godhanii fi achuma keessa raftii shinti beetiinis achuma keessa. Ana ijoollee baay'een yeroo baay'ee beektee viidiyoo akkana kana gaafan argu ishee kana qofaa miti kanan biraatillee hin jira. Gaafan argu subanatti fakkaata waan viidiyoo wayii hojjetan achi keessa godhanii osoo mana deeman waan akkasii natti fakkaate malee dhugaa si'ee namanni jechuudha. Garuu immoo gaafa namanuu gaafan dhugaasaa baruu baay'ee tokko rifadhee baay'ee tokko na kaffa'ee jechuudha. yaa ta'u malee amma fe'eeyyuu ta'ee jibbiinsa saraatanyaadhaaf qabanii arguunitun jechuudha. Jibbiinsa saraatanyaadhaaf qaban irraa kan ka'e shinti beetii keessa raffisu malee namni dhugaa dubbachuu fi cubbuu kan akka isaanii cubbuu hojjetu hin jiru jechuudha. Kan akka isaanii cubbuu hojjetu. Innaa gaafa diddoo ani askeecha rafuu yeroo jalqabaa yeroo dhufu ani askeecha barbaadu in rafuu jennaan natumanii jette. Ammas immoo shinti beetii kana keessa nan hojjajaa na dhukkubee achi namichatti mattee ani askeecha rafuu hin barbaadu na dhukkubee jira jennaan namichi ni dabaddabee jette. Mataa ishee argitanii akkatti ishiin hidhattee jirtu siiqaayii makaraa hamman hin jedhamne ijoolleen keenya arganii jechuudha. Waan namni argin kan argaa jiran ijoolleen keenya dhugaa dubbachuuf rabbiin garuu kana yaa arguu fi wanti biraa wanti hin jedhu hin qabu. Baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf seera ga'in gaafata maaliif namni odoo namni micayyoo tanaaf sagalee ta'ee fi micayyoo tana gargaaranii in gaafatamu jechuudha. Sarratanyaan takka laazim sarratanyaan takka kilaasii gaa qabaachuu qabdi. Iddoo hirriibaa waan mafee hojii osoo hin taane irra caala nyaata osoo hin taane dhugaatii osoo hin taane bakka hirriibaa gahaa qabaachuu qabdi kan jedhu seeruma waraqatuma irra jira jechuudha. Akkaataa ittiin gizee biyyarraa dhuftan illee jechuudha. Laazim sarratanyaan iddoo kilaasii qabaachuu qabdi. Iddoo namni akkamitti namni sammuu qabu shinti beetii keessa aramni mataa qabdu dhugaa dubbachuuf ani akkana hin gootii jedhee sirma yaada sin beeku argeeti sin beeku jechuudha. Yaa ta'uutii waa baay'ee tarii mana namaa keessatti nafnu jechaadhaaf taaggas cirraashii shinti beetii keessa mee dhugaa dubbachuuf daqiiqaa 2-3 shinti beetii keessa turuu ani ofii kiyyanan sodaadha. Garuu dhugaa dubbachuuf shinti beetii keessaa nan bulu dhiisii daqiiqaa achi keessa turuuyyuu na sodaachisa nan sodaadha jechuudha. Bakka qoshaashaa amma fe'eeyyuu ta'e nama akka isheeti akkamitti shinti beetii keessa bulchiti. Baay'ee tokko nama ajaa'iba akkoo. Kanaafiyyuu waanan jechuu barbaade jireenyi biyya lafaa makaraa baay'ee nama agarsiisti. Obsuun nama barbaachisa dhugaa dubbachuuf እንደውም በጣም itti bu'uuwasii namaati. እንደውም kan jiraatte kan obsite ammanaayuu obsisi koo yeroo tokko dhugaa dubbachuuf namni obsa qabu ni milkaa malee hin badu beektanii. Milkaa malee hin badu yoomiyyuu namni obsu. Obsi kuni baga jiraate. Ji'a kana hunda lakkoofsistee akkanatti akka jira akkamitti makaraa kana keessa turtee ulee kana hunda dandeesse.
ilaalaa dhugaa dubbachuuf. Waan hundaafuu obsi gaariidha. Gaafa obsan waa hunda ashannafatu jechuudha. Isin galee akkasii mucayyoon tun immoo akka milkooftu abdiin qaba. Namni obsu waa hundumaa argata waan ta'eef. Innaa akkasii yaa obboloota koo dhugaa hedduu takka garaana nyaattee bakka ishii sambu'ee unan of laalu baay'ee tokkoon gadde. Biyya Arabaa na jibbisiise. Dhugaa dubbachuu waa hunda na jibbisiise jechuudha. Gin obsi waa guddaa nama barsiisa. Namni obsee yoomiyyuu hin badu hin milkaa malee. Galee innaa akkasii egaa akkasii dhugaa dubbachuuf ijoolleen keessattuyyuu makaraa meeqa arganii ulee meeqa danda'anii jiraatanii booddee akkuma beekamu amma mucattee wayiitu jira. Miila darbee poosti godheetiin ture jechuudha. Yeroo jirtu jechuudha. Maal jetti mana kanaa na baasaa. Isheen immoo waggaa 2 xumurtee jirti mucattiin suni. Siqaay hedduu keessa turte, minaan dhoowwattee makaraa hedduu keessa turte jechuudha. Mucattii san mucayyoo wayii sagalee taa'aaf jettee bakka yeroo baay'ee irra deddeebitee boossee hojjetti. Namni abbaa kanaa jedhee hin jiru, namni gaafatellee hin jiru jechuudha. Mucattiin sun guyyaa dheengaddaa lubbuun ishee darbee jechuudha. Egaa amma feeyyuu ta'e dhugaa bara kana keessaan hin beeku. Baay'ee ulfaataadha. Hanga beektanii nuu dabarti jennee hanga lubbuun teenyarree dabartutti gahaa jira jechuudha. Kanaaf maal jechuudha fanii egaa galata waaqayyo dhugaa dubbachuu fi waggaa dheeraa gaafa turre waggaa dheeraa turre nu kanan qabnu qarshiin qabnu waan akkanaan qabnu mana ni ijaarree fayyaadhumaanuyyuu har'a biyya ofiitti galuu waan guddaadha. Beektanii nagaan ba'aniitu nagaan maatii ofiitti qarshiinis maalis haaftuuti nagaan waanuyyuu galuun waan guddaa tokko. Anna irra namoota meeqatu nu biraa dhabame namoota meeqa ijoolleen biyya Oromaa kanatti ijoollee meeqa lubbuun isaanii darbee nu biraayi. Enggidi obboloota keenya waaqayyo lubbuu isaanii amaaru warra biyya Oromaatti nu biraa hafe warra jirummoo waaqayyoon biyya isaaniitti nagaan galchuu. Egaa waan akkanaatu jira isiniin jedha. Gaafa biyya irraa dhufan beektanii biyya keessaa makara gaafa biyya Oromaa dhufan makara waan hundaafuu waaqni nuuf laaffisu baay'ee ulfaataadha. Ijaa kanaan Araboonni dhugaa dubbachufanii bakka beektanii inama nun ture dura waan akkana yookiin nammoo ofumaa balleessa malee akkamitti hanga isheen lubbuun fi darbutti akkamitti akkana gootii jechaa ture. Arabni numa akkana gootii jechaa ture. Amma garuu gaafa argu gaafa waa hundumaa argu biyyuma Arabaatu na jibbisiise. Yeroo amma kan dhugaa dubbachuu baay'ee nama jibbisiise. Baay'ee nama nan jedhama. Bakka nama tokko qoccoluun isaanii doobee kan dhugaa dubbachuuf saraatanyaa mana keessa. So beekte akkas obboleetti ishiitti akka ijoollee ishiitti ilaaluu qabdu malee akkanatti saraatanyaa. Ndawum biyya keenyatti amma fakkeenyaaf gaafa saree guddifatan saree sun nama mararti akkan beektanii akkisu amma saatirree ga'uu dadhabne biyya Arabaa kana keessatti jechuudha. Ijoolleen tokko namni beektanii hundoo osoo hin taane namoonni tokko bakka akkasitti ilaalu ijoollee akkasitti hanguma saree saniitirree ga'uu dadhabne. Minaan dhoowwattee beelechitee maal jettee arki ijoollee meeqaan beektanii dhugaa dubbachuuf ani waanan godhu dhabee waanuman godhu dhabeen dhiisa malee ijoollee meeqaan rakkina nutti mata. Ofii kiyyaafuyyuu rakkina keessaan baane amma hanga danda'utti garuu kadhannaadhaan sinan yaadadha. Wantan sinii godhu hin qabu jedhe
ijoollee meeqa harki isaanii ciccitee baqa beekatiidhaaf yookiin ijoolleen amma dhufan kun dhugaa dubbachuuf hin beekanii haala asiidaa waan akkana waan harka nama kukkutu waan akkasii waan hin beekne hin fayyadamu. Booddee harki isaanii yoo kana baqa rakkoo baay'ee rakkoo cimaa keessa kan jiran ijoolleen jechuudha. Anna akkasii wanta ani godhuuf kadhannaadha nuu ta'e malee wanta isinii godhuun qabu ijoolleen nyaan jedheen baay'atu jira. Makaraa miiqatu amma gaafan argee jedhu anumaayyuu ofii kiyya na jibbisiise. Ofii kiyya mana harabaa na jibbisiise dhugaa dubbachuuf birrii isuma isaanii baqa gadalee agaltu jechaatan jira jechuudha. Baay'ee tokko nama jibbisiisa jireenyi biyya ofiitillee akkasitti kan biyya ormaatillee akkasitti nama guddii ilaala. Kanatu jira makaraa baay'eetu jira garuu maa danda'ametti obsuudha. Wanti nama nobsiisnis inuma jira beektanii. Wanti nama nobsiisnis inuma jira. Kan obsanis hin jira, kan hin obsinis ni jira. Nama fakkeenya warra beela'e kan ijoollee udoo nyaan jiru kan beela'chitu. Udoo kan baqa kan nyaatan kan dhugan gadi naqanu ishee ofii gadi natti isheen bira hojjettu hin beelofti. Kanatu jira jechuudha. Makaraa hedduu keessattuu immoo warreen dallaalarraan gara dallaalataan dhufan makaraa mana hin jedhamne keessa jiru jechuudha. Anna akkasii waaqayyoon bakka jiranitti isaanii eeguu waan akkasii hin jedhaa turtii gaarii qabaadhaa gaannaa tura.